akkam jirtu daawwattoota yuutuubii chaanalii yuutuubii siinan an ambaasan guddisaati amma kan hin argamu galma giddugala aadaa Oromooti. Mee har'a galma giddugala aadaa Oromoo maaltu jira laata? Na waliin tura waan an sin daawwachiisuun qaba. Egaa akkuma seeneen baazarii Hirreessaa ayyaana Irreecha Finfinnee 2012 sababeeffachuun qophaa'etu jira. Baga ayyaana Irreechaa bara 2012 isin gahe jedha. Egaanis baga ayyaana Irreechaa bara 2012 isin gahe jedha. Mee baazarii Hirreessaa gara keessaa seenuudhaan waan an sin daawwachiisuun qaba. Hanga dhumaatti na waliin tura. Kun chaanaalii Siinanii. Egaa gara galmaatti seenaatiin jirra. Egaa akkuma daawwataa jirtan kun galma giddugala aadaa Oromoo, giddugala aadaa Oromoo Cultural Centeriiti. Akkuma seenneen harka bitaatiin baazaarii Irreechaa qophaa'eetiin jira. Baazarii Irreessaa kanarratti dhiyeessa maaltu akka jiru maaltu akka qophaa'e kan waliin daawwannu ta'a. Na waliin hanga xumuraatti turaan siniin jedhu an ambaasan guddisaati chaanaalii Siinan irra. Akkam jirtu nagaadha? Kun yuutuubii chaanaal yuutuubii Siinan irraa dhaabbata beeksisaa Masarat Dhaabaan kan qophaa'u. Egaa amma baazarii Irreechaa sababeeffachuudhaan feestivaala qophaa'edha. Mee maaltu isinitti dhaga'ama waa'een feestivaala kanaa maal jedhu? Qophii Irreechaa ilaalchisee gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Haala kanaatiin qophaa'aa jiraachuu isaatiif gammachuu guddaatu nutti. Mee amma kanan arguu isin buna dhugaa jirudha. Buna dhugaa jirtu. Mee bunni akkamii buna aadaatu fakkaata? Mee akkamii? Bunnis baay'ee gaarii, baay'ee namatti tola. Egaan daawwattoota keenya maamiltoota buna dhuganidha kan arginee isin daawwachiisaa jirru. Amma immoo dhiyeessituu haadha buna obboleettii kiyya. Eenyu maqaan kee? Ani chaanaalii Siinan irraa waa'ee baazarii Irreessaa irratti dhiyeessitoota gaafachaa jira. Mee maal dhiyeessite? Maqaa kee of ibsi. Maqaan koo Jaalallee Guddinaadha. Mee maal dhiyeessite baazarii kanarratti? Waan aadaatii fi buna. Uffata aadaa. Uffata aadaa buna. Mee bunni akkami? Meeqa bunni? Maayitee. Bunni meeqadha? Bunni akkuma haalaatti birrii 5. Birrii 5dha. Mee namoonni amma gidduu kana ayyaana Irreessaati akka dhufanii galma giddugala kanaa fayyadamanii maal dhaamtaaf? Uummataaf bunni keessanuu koottanii aadaa keenyaa fi duudhaa Oromoo fi aadaa Oromoo waliin haa guddisnu yeroo dhaama. Ayyaana gaarii siif ta'u. Ayyee siif isaati. Tole ammas daawwattoota keenya waan an sin daawwachiisuun qaba. Na waliin tura hanga dhuma qophii keenya. Obboleettii kiyya maqaa keenyu jedhu. Maqaan kiyyaa Rabbiifaan Asaffaan jedhama. Rabbiifaan Asaffaan jedhama. Hojii gaggeessituu nyaata dhaabbata aadaa Keemmooti. Mee feestivaala Irreessaa kanarratti maal dhiyeessite? Feestivaala Irreessaa kanarratti nyaatawwan aadaa Oromootiin dhiyeesse. Dhaabbanni keenya immoo akkuma beekamu nyaatawwan turtii dheeraa qaban keemikaalota dabalata keemikaalatiin ala turtii dheeraa nyaata qaban irratti hojjechuun beekama. Akkasumas immoo chokkolaataan keenya kan cuukkootiin kalaqame akkasumas OMN televiziyoonii irratti kan dura uummataaf akkuma waadaa galletti ammallee dhiyeessinee jira. Uummanni keenya dhufeetoo waan nuti oomishne kana nuuf haa laalu, ilaalcha dhabureetti nuuf haa laalu. Ayyaana gaariin si hawwa uummata naannawaa Finfinnee fi Finfinnee keessa jiraniif mee maal dhaamta? Ayyaana gaarii siif haa ta'u gara keenyatti kottan
Tole, ayyaana gaarii. Obboleessa kiyya maqaa keenyu jedhu ani chaanaalii Siinan irraa chaanaalii yuutuubii Siinan irraa mee amma kan argamnu galma giddu galaa keessaa isin immoo mee maal dhiyeessitan ayyaana irreessaa kanaaf? Ayyaana maqaan koo Maammoo Taaddasaan jedhama. Ayyaana irreechaa kanaaf kan qopheessine uffatoota aadaa faaya aadaa Oromoodha. Aadaa maali irreessi bara kanaa kuni kan addaati kan inni adda ta'us waggaa 40 booda hora Finfinnee irratti kabajamuuf deema. Kanaaf nunis waan qabnu kanaan as baanee jirra. Uummata Oromoo maraanis baga geessan jechuun barbaada. Tole, mee ayyaana feestivaala kanaaf uffata aadaati kan dhiyeessitanii uummata Oromoo magaalaa Finfinnee fi isaan alaaf irreessa kanaaf dhufaniif maal dhaamtu? Waan nu dhaamnuufi uummanni Oromoo hundinuu kan magaalaa Finfinnee jiraatus ta'u kan naannoo Oromiyaas ta'e biyyoota garaagaraa keessa jiraatu dhufee irreecha kanarratti akka hirmaatu dhaamaa fi uffata aadaa isaatiin faayamee faaya aadaa isaatiin faayamee miidhagee Oromummaa isaa beeksisataa akka irratti hirmaatu jedhu. Tole, ayyaana gaariin siniif haa ta'u. Tole, galatooma. Egaa daawwattoota keenya akkuma daawwataa jirtan hamma kan argamnu galma giddugala aadaa Oromooti. Galma giddugala aadaa Oromooti ayyaana irreessa Finfinnee sababeeffachuudhaan feestivaalli irreessaa qophaa'eetiin jira. Amma immoo mee nama tokkoon sin daawwachiisee walitti deebina. Mee obboleetti kiyya maqaa keenyu jedhu. Mee Tikkii Caalaan chaanaalii yuutuubii Siinan irraa maal hojjetaa jirta? Maal dhiyeessite ayyaana feestivaala irreessaa kanaaf? Tole, akkami kitaabni gurguramaa jira? Akkuma argitu kana namoonni seenaa isaanii baruuf illee kitaaba adda addaa dubbisuuf barbaadan kitaaba hiika afaanii qaban Tole, ayyaana gaariin siif haa ta'u. Hayyee hunduma keenyaaf ayyaana gaarii. Egaa daawwattoota keenya na waliin tura. Tole, mee hojii gaggeessaa dhaabbata beeksisaa Masarat Dhaabaa duraanii fi mee ayyaanni irreessaa kanaaf feestivaalli kun dhiyaatee jira. Mee maaltu sitti dhaga'ama? Maal? Akkuma beekamu irreechi keenya barana haala addaatiin miidhageeti kan inni dhiyaachaa jiru. Meeshaalee Oromoon amma irreecha kana gara dinagdeetti jijjiiree qarshii irraa argachuudhaaf akkaataan itti tattaafachaa jirudha kan argaa jirru. Wantoota babbareedoo hedduutu argamaa jira. Gabaan waa jira. Kun har'a jalqaba kana nuusaatti garuu namni baay'inaan argamaa jira. Baay'ee namatti tola waliin. Kana jechuun irreecha uummanni miliyoonii 50 irratti hirmaatu Oromoon immoo birrii miliyoonota hedduudhaan dinagdee isaa sochoosuutu irra jiraata. Amma wanti deemaa jiru baay'ee namatti tola. Kun ijoollee Oromoo keenyatti yaadee qindeessee bareechee fidaa jira. Kun gootota keenya akka kanaan wantoonni qulqullina qaban gabaa irratti dhiyaachaa jiru namatti tola. Torban kana guyyaa 10 itti fufa waan ta'eef irra caalmaatti immoo boorii ga'ee immoo namatti toludha. Baazaarii yaa bara darbe masaratiin baay'eetti dadhabdee bara immoo bareedee kan baay'ee natti tolee jira. Yaa wajjinumaan jirra jechuudha. Tole, mee ayyaana kanaaf feestivaala kanaaf waa dhiyeessite qabdamoo bituuf dhufu? Kunoo dhiyeesseefi kana dhiyeesse boorsaan jira, saartiin jira, saampiin jira. Wiixata dhufurraa kaasee kun inni nyaata baay'ee gadi bu'aadhaan sanu akkuma amma fakkeenyaaf jumlaadhaan qarshii 100 warri kaan immoo warri irraa argatan immoo qarshii 100. Kunillee
kunillee qarshii 100 qofaadha. Kun dhalootatti seenaa dabarsuu jechuudha. Bara baraan irraan bahu kunillee irraan bahu barattoonni mana barumsaa baattatanii deemu akkasumaan hooggantoota isaanii jaallachaa deemu mootii isaanii jaallachaa deemu wal jajjabeessaa deemu biizinasii saalmaa guuttaadha kun seenaadhaaf kanan dhiyeessee jechuudha. Ayyee guddaa galatoomii ayyaana gaariin siif ta'u. Egaa daawwattoota keenya nu waliin tura. Bazaariin kun akka milkaa'u warreen ispoonsara ta'anii jira. Biira Waaliyaa guddaa galateeffadhaa. Biira Waaliyaa ispoonsara ta'eeti jira. Flintstone Homes mana gurguruutii beekamaa riilisteetii adda addaa jalqabarraa kaasee na wajjin ture hojiin kiyya akka milkaa'uuf as akka ga'uuf dhaabbilee na tumsanii na gargaaran keessaa tokko Flintstone Homes Engineering jedhama. Guddaan galateeffadhaa isa. Akkasumas immoo teestii koofii jedhama buna sadarkaa tokkoffaa qulqullina qaban gara biyya alaatti erguun beekama isa baay'een galateeffadha. Kana malees Select barnoota distaansii yookiin distance education kanneen kennan isaanis guddaan galateeffadha. Walumaa galatti egaa warreen ispoonsara nu gochuutiin wajjin turan baankii Awaashis baankiin Awaash sagantaa Oromoo kamirraayyuu hafeen beeku guddaan galateeffadha. Kottaa daawwadhaa bitadhaa gurguradhaa gara maallaqaatti haa jijjiirru jedhaa ulfaadhaa galatooma. Atoo mee egaa feestivaala kana akkamiin qopheessitan eenyu malee? Feestivaala kana egaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa giddugala aadaa Oromoo fi dhaabbata kiyya waliin taanee qopheessine wanta aadaa Oromoo faaya aadaa Oromoo irreechaaf uummanni akka qophaa'uuf yaadamee barreen gaddaaraa jalqabee qopheessuu qabee giddugala kanatti jechaadha. Finfinneetti qophaa'ee beeku irreecha baazaariin irreecha kanarraa ka'uutiin qopheesse barreen gaddaa baay'een itti kasaaree baay'een itti dhamaa'e barana garuu ispoonsara sagantaa hojjedheera. Ulfaadhaa galatoomaan jedhaa ulfaadhaa. Ayyee ayyaana gaarii. Ayyee atis galatu. Tole egaa daawwattoota keenya akkuma isin daawwachiisaa jiru amma galma giddugala aadaa Oromoottidha. Feestivaalli Irreessaa kan gaggeeffamaa jiru bishaan jira wantoonni dhugan nyaatonni aadaa fi akkasumas meeshaaleen dheedhii uffannaan guuteetiin jira. Egaa chaanaalii keenya Seenan Tuubii daawwadhaa sabiskiraayib nu godhaa jenna. Qopheessituun feestivaala kanaa gaazexeessituu Masarat Dhaabaa kenne biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa waliin ta'uudhaan feestivaala qopheessanii guddaa galatooma horaa bulaa oomishaalee giddugala kanatti dhiyaatanii fi akkasumas giddugala aadaa keessatti feestivaala dhiyaate kana dhuftanii akka daawwattanii oomishaalee isaan dhiyeessanis bittanii yookiinis gurgurtan sinii jedhaa ayyaanni ayyaana gaarii horaa bulaa deebanaa. Tole maal dhiyeessitan? Bishaan saamsamaa dhiyeessinaa bishaan lammiidhaan dhaabbate waamicha iyyaafannaa oomishaalee lammiilee keenya dhiyeessaa jira. Okay. Tole mee egaa hamma kan argamnu galma giddugala aadaa Oromootti feestivaala irreessa sababeeffachuudhaan qophaa'e uummata magaalaa kana keessa jiranii fi haalaaf maal dhaamta akka oomishaalee keessan kana dhufanii bitanii akkasumas daawwatanii? Oomishni kun lammiinumaan dhaabate guyyaa sanas immoo akka konkolaataa 20 qabna. Konkolaataa 20 kana tola uummata keenya irreecha baadiyyaa hanga daangaa dhufu raabsuudhaaf qophiirra jira jechuudha. Bakka isin ga'ee irreecha waggaa aadaa keenyaa irratti bakka geessanii. Tole isinis bakka geessanii ayyaana gaarii. Ayyaana gaarii siifadha. Egaa daawwattoota keenya akkuma daawwataa jirtan amma chaanaalii Seenan irraa kan isinii tamsa'aa jiru feestivaala aadaa galma giddugala aadaa Oromootti kan dhiyaate ayyaana irreessaa sababeeffachuudhaan amma immoo keessummaa tokkottan isin dabarsa. Mee akkam jirtu? Ani chaanaalii Seenan dhaabbata beeksisaa Masarat Dhaabaatiin kan hojjetamu irratti viidiyoowwan garaagaraa gadhiisna. Amma kan argamnu galma giddugala aadaa Oromootti feestivaala irreessaa irratti mee isin feestivaala irreessaatiif maal dhiyeessitanii dursa maqaa keessan natti himu? Dursa maqaan kiyya Mahammad Yaasiin jedhama. Asuma Finfinnee jiraataa magaalaa Finfinnee jira. Irreessi
baranaa kun irreessa ajaa'ibaatidha. Sababni isaas waa lamaan wal qabatee jira. Tokkoffaa fiigichi guddichi jira kan Oromoo 50,000 ol hirmaachisu. Kun immoo fiigichattis ta'e akka Afrikaatti fiigicha guddaa kanaan dura Itoophiyaa keessatti namoota 45,000 kan fiigani amma immoo 50,000 karoorri kan qabame. Wanni kun baay'ee irreessaaf haala waan gaarii akka kaka'umsi guddaa akka ta'u taasiseera. Kanaafis irratti hirmaachaa jiran nuni nuyilee kun kuffiyaa wanni akkasii kana finnee qeerroo kan mormatti kaawwatamu wanni akkasii kana finnee waan bareedduu waan meeshaa ajaa'ibaatidha. Lammaffaan immoo irreessi Finfinnee keessatti waggaa 150 booda waggaa 150 boodadha. Irreessi kun kan Finfinnee toora Finfinneetti kabajamu abbaa biyyummaa mirkaneessuun ammumadha. Kanaaf immoo namoota kana godhaniif kan akka Injiinar Taakkalaa Uumaafis ta'e kan akka mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa baay'ee galateeffachuun barbaada. Kunuuf addadha. Deeffannee abbaa biyyummaa mirkaneeffachaa jirra. Irratti qophaa'aa jirra. Dhaabbanni masarata dhaabaa Promoshiniis waan gaarii hojjechaa jira. Masarata dubartii cimtuudha. Dhugaa dubbachuuf waan gaarii hojjechaa turte kaka'umsa mataa isheetiin. Amma immoo kana wanni akkasii kana qopheessuu isheetti baay'ee gammanneerra. Finfinneen kan keenyadha. Finfinnee irratti cimnee gama hundumaatiin diinagdeetiin qabsootiin kara gama hundumaan Finfinnee irratti qabsoo qabna hundi keenya. Ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ayyaana gaarii nuuf haa ta'u. Galatoomaa isin jaalladha. Hayyee tole mee uummata naannawaa Finfinnee keessa jiranii fi Finfinneen haala ayyaana irreessaatiin dhufaniif feestivaalli irreessaa kun immoo 12 hanga 24tti irraa kaasee itti fufaa jechuudha. 10 kaasee hanga 24tti isaaniif maal dhaamtu? Namoota irreessaa fi dhufaniif waan inni barbaadu amma guyyaa 12 qabna. Almost guyyaa 12 guyyaa 12 qabna. Guyyaa kana keessatti namoonni meeshaan adda addaa jira, meeshaan uffanni faayaa adda addaa jira. Nyaanni illee jira, bunni illee jira. Finfinnee keessatti koottaa uummanni Oromoo koottaa walaa warbaan waliin haa kabajnu. Wal faana dhaabbannee irreessa kana haa bareechinu jenna. Fayyaa ta'ii galatooma. Hayyee ulfaadhaa horaa bulaa. Horaa bulaa fayyaa. Ayyaana gaarii. Ayyaana gaarii. Tole kun chaanaalii Siinanii. Chaanaaliin Siinan dhaabbata beeksisaa masarata dhaabaatiin oomishaaleen fi wantoonni ishiin hojjette. Mee maal dhiyeessitan ayyaana feestivaala irreessaa kanaaf? Nyaata aadaa, buna, wanti qopheessine waan cuukkoo kudhan hin qabdu. Kudhan hin qabdu. Cuukkoodha, akaayii garbuutii, akaayii shumburaatii, kana qopheessine bishaan uumamaa qopheessine buna uumamaa gara bakkaatti qopheessine. Tole amma gaa kan argamnu galma giddugalaa keessatti feestivaala irreessaati. Feestivaalli irreessaa dhaabbata beeksisaa masarata dhaabaa waliin ta'uu fi biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatiin kan qophaa'edha. Egaa dhiyeessa garaagaraati kan qabatanii dhiyaattanii. Isin dhiyeessa kana uummanni naannawaa Finfinnee fi Finfinneen haala jiranii akka dhufanii bitanii laalanii waan dhiyeessitan kana argatanii maal dhaamtu? Kana naannawaa Finfinnee keessa jiran kan aadaa Oromoo abbootii hayyoolee irraanfatan dhufanii akka ganaa dammaqanii waan kana yaadatanii itti fayyadamanii aadaa kana itti gammadan itti dhaamnan. Hayyee ulfaadhaa. Amma achittillee callaa odoo hin ta'in amma achittillee barri sitti fufaa jireenyi sitti fufaa Oromoon sitti fufaa aadaa ofii aadaa abboolee hayyoolee keenyaa waliin guddisnee badhaadha waan nu kenne kana keessatti argannee orma kana hundumaan Oromoo kana hundumaan waliin kana wajjin guddisnee kana caalaa guddisnee calaqqisiisuu barbaannaa kana himna jarattis. Hayyee horaa bulaa deebanaa ayyaana gaarii. Isiniifis walumaanuu Egaa daawwattoota keenya akkuma daawwataa jirtan kun chaanaalii Siinaniidha. Chaanaalii Siinan irratti qabiyyeewwanii fi qophiilee garaagaraa dhaabbata beeksisaa masarata dhaabaatiin
hojjetaman chaanaalii kanaan gadhiifamuu hammammoo kan argamnu akkuma dura isinitti hime galma giddugala aadaa Oromootti galma giddugala aadaa Oromoo kanatti feestivaalli irreessaa dhaabbata beeksisaa Masarat Dhaabaa fi biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa waliin ta'uun kan qopheessanii egaa har'a guyyaa jalqabaati guyyoottan taananis dhiyeessaa fi wantoota garaagaraa giddugala aadaa kanatti dhiyaatan kan simbiraan geenyu ta'a waan nu daawwattaniif horaa bulaa deebanaa qopheesse kan isinii dhiyeesse an Ambaasan Guddisaatii guddaa galatoomaa.